راسي خليني راسي اوكي امزا كان ندي بنغافي ترادو امزا كان غنا ورفولا لمانتان اجبو غنا نوفي اسا ولت ديب افتاتي اكن غنا ورفولا لمانتان اكن غنا منافق لنتان غان امبر دفه مقا اهل السنه والجماعه خنا غوتون غوتت نيبلال فتمو هنجرم مقان كن نمني مقا خنا ديمه هندي ساتيتو ليس من المسلمين اسلام الرايمتي اجيبت نمني مقا خنا ديمه مقام كوني مقا يوخا امنترا ننما باسو تو إسا مقا آل السنة والجماعة نرتسيا فولا ورفولا لما سان الراجي هاديب وامزا اتبودا نابيسا ولتي قلنا كيف تبيه لنياكيسا جاف يا امزا تندرو ما بيانا نياكيسا ما بيان ايكاسي ديرتاتي امزا اما غابي تانتي غافدو سلا اتي سلام مو كافرا سيبين دي بن سيمبرا توغا سيمبرا دي ميمو توغا سيمبرا دي ميمزا مو نواكد اسلامس سيتي دي فتاين اتبو بياي غابي تي غافا اكيد تاسو انه نيتول فن ما ياسو تول فن درا اكيغونو دروب بليس خنيا الفاتي وانا سوجرو فيتاتيتي ايغا سي فيتات ايغا نرابي بودا akasitti yoo gaafii san gaafannillee gaafanna yoo mulaki gaafiin tun na haa dabartu jeellee mirga guutuu qabaa beeka wanni itti dirqaniif takkan jiru tanaaf alfaati haasawa reefu haasawuu turte kan waa'ee mana kiyyaasan xumurte moo ganaadha habibi deebisaa sirraan eeggatu jira wannin an haasawe mana keetittii fi guyyaa atin agartu san waanin an jee kana moo waa'ee dhimmuma salafii kan mana keetitti haaseen as deebi'ee irraa deebi'ee jee Hamza bakka tana bayaana godhi dhiifama wajjin si waliin haasa'u jira tanaaf immoo amma bayaaniif irraa dhorgu jira. Tole. Ani wanni ni nani dhagee ta gurri kiyyanaa kanne ati mana kiyyatti sawwaliin turre akka gartee wahuma maqaa ja'amu guutuu isii inkaarte. Tak. Tuntana ta'ammoo Imaamuddin wajji teessanii haasoytan isinumaan ciccirachu jiruun ittiin dhufe wallaalaadha inni wallaalaadha mana saallee maaliif dhayita ja'aniiti gartee wanni na jechuu turanii akka gartee jechuun yeroo waan firraa baasuu dadhabdee hoggaas dhufte firraa baaftee takkaan nan mul'ate waan haasawutti san keessatti jechuudha waan tanaan arge ta'ammoo أهل السنة والجماعة في أهل الأثر في مقالي خنا هنداه محمد بيانك جي مناخيتي دفيتي إني فولكي راجي مناخيتي دفيتي وانا تشتي إنكارساني نبيرتي سبتشي سيجي أهل السنة والجماعة مالكتاتي أمزادي فما سرت وسوت جابي وايتي تيتين كنه مناخيتي هنداو إنكارمتي هنداو دب إنكاري في جاتو جرابة كنوان إنجل أما مو إني سلبية قفا دبت غافي تنتيتنا ترادوما هندا جي أمالي اوكي هندا مجي اوكي هاي أما واي آل السنة راكن أكمل ريف تنا سينجي أنت أكا ورفولا لمان تاني أجيبو جا شران نابكن تاني بكتانا قفا غافت بوتي سجنتا غما خيتون عمر بك آل السنة والجماعة تنا جنا جبسي الفاتي dubbiiti xumuradeen irraa dabra ani wanni niin gartee reefuun tanaasi ati waggaa dura ol seente dhiifama na gaafadhu jette akkasiifi maaliif hin dhiifama si gaafadhaan siin jee wanni niin akkas siin jechuu danda'ee fi gaafa mana kiyya jirtu sani hunda walumaan deemuu turre naaf ati walafaan dhaabbachuun turre eega mana kiyyaa bahe gurbaan kun guyyaa sangaa molda 1000 in nulalo ture ni beeyta nama khuma takka oli to khuma fi dibashani nulalo ture wanni khullata dhiro namni khun gaafa si biro dhufe si fakkaate achi deemee gaafa si arrabsu follow hin barbaadu yaada ju'uutu na keessa dhufe tanaafin follow barbaadu akkas godhee je guyyaa sanillee follows godha jenneeni ani tanaan na mul'ate zaahiran seemu jira beer si galee ta'ammoo inkaaruu keetii atum numa beeyta maqaa hunda akka inkaarte mana kiyyatti ammallee juutti jira bara ammallee amma kijee mamma bayaan mana dabarsin sirrii jette tana sirrii jette ayye amma namoonni walii gallo habibi na dargayme
hedduu walii galu jira Muhammad Bayaan obsi Hamza gaafiin gaafanne gaafii irraa naa gaafadhu gaafii amma reem tana sitti kennadhisan. Akka ganaa fuula laman taane macarrasaa wallaahi asirratti. Muhammad Bayaan ahlus sunnah sinkaaree je. Okay anaa sibiratti itti mara geeffadhu alfa ati. Muhammad Bayaan dhaggeeffadhu alfati dhaggeeffadhu laala gaafii Hamzaa isaaniin barsiisee hima. Aboo Hamzaa walirraan fixannee obsi. Okay. Hamza dhiifamaa wajjin Muhammad Bayaan yoo tasgabbeessitanii naa wajji haasofsiisuu hin dandeenye nama biraa ol galchaa dhiifamaa wajjin. Laa jechuun iyyee nagaafayyaa mataan na dhukkubuun barbaadu jaallan. Haasawa abbaa fedhe sodaan qabu wajjin haasawaa. Garuu immoo usee sagalee ol kaasee uujee osoo tartiiba haasawaa gallakkisee usee naafisii waliin haasa'u jira maarree naa gaafadhu dhugaa dubbachuuf akkatti waliin hin haasofnu. Nama biraa ol nuu galchaadha. Muhammad Bayaan tasgabbeessuu danda'utti hin jirtan. Amma naafitoonni kan dura naafiti walirraa fixachuuf wanni mana keetitti haasawee fi eegan mana keetii bahe haasawe waan takka moo waan waladdaati Hamza. Ani eega mana kiyyaa baatee haasoyte mana kiyyatti haasee je an sanin agarre an taniin arge atiina cirachu jiruun arge sanuma. Sirrii jette. Taatee agartee fi ta isaanii gaafannaa. Taatee agartee fi ani tanaan arge. Tanaan waladdaa mire. Taatee agartee fi ta biraan agarre. jechuun waladdaa mire Hamza. Yes, waladda. Dhiifa mana gaafadhu gaa mangisti. Ta isaa itti deebinaa dhiifa mana gaafadhu. Maalirratti? Maalirratti sirrii jette. Fooloo barbaadaa fi asii nabiratti kana jaanii nabiraa achoo deemanii immoo waan biraa jaanii jecha kana sii jeen jalaa ol ergadhees gastii wannumoo akkuma duraanitti laayii waan jirtan seetiin ergachuu ture hedduu. Sanbooda. Ati mana biratti dhuftee waan san inkaartee achi deemtee ana nan arrabsine. Waa'ee dhimma salafii bara kana ammallee Hamzaa duumatti. Waa'ee dhimma salafiitii fi kanan jenne. Ana bira nagaya taatee achi nan arrabsine hin jee tanan si gaafadhe. Kana himutti hin jiraa bara anuujuutti hin jiraa. Kana jee bara halkan sanillee naafeti waliin haasofne bara Hamzaa. Mana Maamuddiinitti aboo je'e si duubaa miti si wajjin haasa'u karoora qabaachuu tureen siin jechuu jira bara inkaarutti hin jiru. Amma si guyyaa tokko qofallee miti siin jechuu jira bara ammallee ijuutti hin jira. Hamza gaafiin naa gaafattan. Obsi Muhammad Bayaan obsi. Tattee? Obsi yaa. Ani ilaale alfaatiqii yaa. Na dhagaye waan Hamza. Obsi Taddaa carraan kana. Obsi ni fixannaa. Alfaati ani wanni niin jechaa jiru irran sii deebi'aa dhagaye. Alfaatiin gaafa mana kiyya jiru na wajji waa hunda inkaareeti gaafa na biraa deeme achi deemee isaanii na ciratu jirutti dhufeen siin jee. Sii galee akkana jechuuni naa eegaa siif hin xumura akkana jechuuni mana kiyyatti waaniin ani inkaaru na wajji inkaaruu turtee achi deebitee ammoo atumaa na arrabsu jiruun arge. Sii galee amma kun maal fakkaata mana kiyyatti na fakkaattee achi deemtee na nyaattee jechuudha. Kun amma ana biratti nama holoo barbaadu hoomoti xiqqoo takkaaf deemu natti tanaan na mul'ata. Waan tanaafiin siin je'esan. Amma ifa siifee na fakkaata. Laara hagaree ifa barnaate heeti jira. Wanni si himutti jiru. Wanni kun lamaan akka isin itti irraa haasa'uu turtan akka waan si biratti salafii inkaaree achi as deebi'e immoo. Sanni gaafata ani hin jenne. Laas bara akka isin itti haasa'utti hirtaniin jee jecha waliin hin tuqinaamee dhiifamaa wajjin. Akka isin itti haasa'utti hirtaniin jee malee bari sii jeen jenne akka isin haasaa gootan akkasanii fulqiyyee jechuun waan achitti jaan naafeeti waan takkarra waliigallee jechuun bar waan dhibba irratti waliigallee jechuun miti. Siifillee himi halkan sanillee wanni naafeeti irra waliigalle kanaa taan immoo irra waliin gallu waliin haasoinaa Hamzaa jechuudhaan ture. Okay, amma maali rakkoon? Rakkoon ta maalii baante? Ati na biratti anaa wajji wal taatee as deemtee na arrabsuun fuula lamaa miti hin jee alfaati. Fuula lamaa miti. Tokko.
It full tokko gahe waan achitti je irraan deebinee bar. Baran irraa deebuu naasoo hin alfaatirii. Irrumaa deebuu haasawutti hin jiru. Barhamza taate haasoyte osoo hin tahin humna haasawuu isa dhaggeeffadhu gaa. Ta'ee fi haasoytu qofa osoo hin tahin Hamzaa keenya maal taate? Nama hubatte jeetii yaada. Abshir. Nama hubatte na hubadhu waan isin jechuu jiru. Salafii bar siin jechuu siin jeetii. jeetii. Feena tamin isa laaltee haasayuusi. Maaf bayaan laaltee teessinni feena tamin. Akka fedhe haa godhatu. Wanni jechuu jiru siin humaan jennee irrallee deebi'ee jechuuttiin jira. Halkan sanillee na gaafannaan aboo si duuba ja'uu hayaa ballee siin jee si waliin haasawuun fedha yoom waliin haasawiinaan siin jee. Namni guyyaa dhugaadhaa rabbii kanneef guyyaa sanillee dhaga'uun oolu. Ammallee waan san dhimma salafii maali kana akkan irraan deebiin isinii muttiin jira. Simmoo tuquu si tuqee si waliin haasawuu irraa qabaa. Si duuba haasawu Imaamuddin illee akkanan jee siin hin jenne Hamza. Okay. Laanaan jettee jirta barrani tana naan hin jenne siin jechuutti hin jiru alfaati. Wanni niin jechaa jiru haasawni mareefu ati goote sani dhiifamallee na gaafatte fuul lama ibsamoo fuul tokko ibsaan jedhan amma yoonifin alfaati bira dhufee eegiga. Alfaati amma nagayaa wajjaasee booda hoggaa inni bahee aboosan wallaalaa barbiran dhaqinnaan ja'anii ifumaaf si bira dhufee sii galee manuma saatuu bar akkana yoon jee fuula tokko ibsamu fuula lama ibsa alfaatirii anarraa fakkeenya godhume ani yoon ifi san si aarsite dhiifama biibi yoo wanni san si aarsite ammallee dhiifamarra sii deebi'e amma wanta nagaafii naa deebise. La'an fuula lama jeen fudhadhu garuu. Okay, fuula tokko bakka fudhadhu akkasitti bira futi. Garuu immoo san dura naaf akka munaazaraa waliin godhaa turre ni yaadatta? Yaa gaafa sanati salafii sin kaaruun turre ahlu sunnaa sin kaaruun turre gaafas. Gaafam? San dura? San duratti kanaaf ati hojii haasoo turre. Mangistii kiyya waliin hin haasoine naaf ati waliin hin haasoine jii malee naaf ati munaazaraa waan biraati gaafa san wanni nuti waliin haasoine zuyyina linnaasi hubbu shahawaati. Yaa. Ayatoota tokko innaman nasiihu. Matanuu laala alfaati yoo dagatte hin beeyne malee ani ilma namaa kana gaafachuun ture. Akka ahlu sunnaatii fi akka muslimaa jeetiin haasa'u ture. Yoo dagatte ani hin beeku gaa. Guyyaa sanillee sii tuqeetiin ture. Garuma hundaa'u jechuu fadheeti. Guyyaa sanillee ati maaliin an jetteetiin ani muslimaa. Deebisaan kiyya kana ture guyyaa sanillee. Laa yaadachuu dhabuu dandeessaa waan turellee. Guyyaan naafeti mana keetitti haasofne immoo waa'ee dhimma salafiiti. Kana mana keetitti naafeti waliin haasofne osoo hin ta'in Muhammad Bayaan faana hojii haasa'u turre kana walii gallee jirra ta'e walumaa galatti xumurre amma. Ustaaz Hamzaa way reefullee dubbii tana jettee ture. Akka muslimaatii fi akka ahlu sunnatti akka muslimaatii fi akka salafii gisee jennee ahlu sunnaan muslimaa miti salafiin muslimaa miti akkamitti adda adda ta'uu danda'e? Anaafi. Ewa. Yes, gaafi bareeddu. Laali. Ilaa isaaf dhiyeessuu qabdaadha laffaatii kanaaf Hamzaa miti. Lakki ani ogaan akkana jiru najmi akka muslima laalamma maqaa uummata maqaa lama baadhatee deemuu jira. Kanuma muslimaas qabani bara mashiyaa muslimaas numa qabdi bara akkasii salafiin muslimaas numa qabdi garuu ammoo moor irratti maqaa dabalatan warra kanaan baanaan. Warra islaamummaa gubbaa maqaa darrabatee deemuun baana ogaan akkana jiru. An isaanuma sanuu takkaa islaamummaa sirraa fuudheen beeku. Anaa namarraa islaamummaa fuudhu dhageessaniis. Garuu immoo atiin akkana jettee mormuuti warri amma innummaan kun alfatiin kun na ajimi amma laal ni kaadee bakka reemtanaa kanatti naa deebi. Namni hadiisa ergama rabbii inkaare kaafira moo muslima jijee himmee dhiifamaa wajjin. Mee kanuma qofa naa gaafadhu an najmi. Alfati namni hadiisa ergama rabbii inkaare muslima moo kaafira. Deebisee alfati. Muhammad Bayaan aficha obsi mee mangistii. Tasgabbooytu yoo na wajji haasa'uu dandeessi. Wanta kan alfati wanta kan wanta kan jaa. Laal namni akka itti haasa'u namoota akkuma amala isatti haasa'u rakkoon qabu kanaaf. Wayi ani gaafin gaafadhe. Laa rakkoon qabu akka feetetti yoo gaafattes rakkoon qabu. Ammoo gisee carraa sii kennine si dhaggeeffata. Wanni jiru
Sandura waan eegalle ta isin na duratti. Barnee galla osoo sanittiin seenne tokkichuma kana osoo laal hamma hamsaa naaf fuula tokko jettee miti. Ajime na yaajime please bakka tana qofarraa naa fuudha. Namni hadiisa ergamaa rabbii tokko inkaare maal tahaa jaanime. Namni hadiisa ergamaa rabbii hin fudhadhu je hadiisa jiru osoo beeku. Hukmeen nama hadiisa inkaaree maali jedhini gaafadhu. Tamam hayya. Hayya haasi deebisu gista qeerraa qabadhu. Haa alfaatime usnee mitilleen. Najmi. Hayya. Ati maal jechuun ajajamaa qofan ta'irree sirriidhaan nu jidduu ta'an. Waan hin jichu jiru. Hayya dubbadhu no amma. Laa dirqama yoon akka Muhammad bayaanitti lallabi malee narraan fuute jechuudha waan hin jiru. Laa lakkii sirraan fuudha dubbadhu carraan keetii baramma. Na dhaggeeffadhu. Muhammad bayaan isaa na hamatu jiruun ol seene waan na hamatee san bakka itti godhu san booda naaf inni waliin haasoyna. Gaafii isaan deebistaaf gaa. Dhaggeeffadhu laadhaan gaafii xiyyatana na deebisuudhaaf ni deebi laa. Amma laa ta'erraa dhumaati. Ogo ustaas Muhammad bayaan koo eegista. Najmi aboon najmi wanni gurbaan kun na hamzaa hadiisa ergamaa rabbii inkaarif wallaahi gurbaan kun ammallee fuula lama jira. Nama 500 irrattan jira wallaahi alfatii munaafiqa asliidha wallaahi. Akkamitti munaafiqa asliidha yoo kanaan jettu taate gaafii tanarratti deebisaa haa deebisu. Namni hadiisa ergamaa rabbii tokko osoo beekuu inkaaree fudhatu dide hukmeen nama kanaa maali jedhini. Najmi bakka tanatti naa gaafadhu wallaahi alfati achi booddatan. Si gaafadhe sheekha innis gaafii qaba atis gaafii qabda. Amma haala kanaan nam tokko yoo dura deebisee malee hojii deemuu hin dandeenyu ba. Takka ustaas Muhammad bayaan gaafii isaa deebisiif. Alfaati takka gaafii isaa deebisiif. No gaafii xiyya duraanuun kaase isintu naa dhaga'u dide malee. Hamzaan muslima moo kaafiraa bakka jettu kana naa gaafadha jennaan bira kuttan. Naa deebisi najmi namni hadiisa ergamaa rabbii tokko inkaari maali jedhini naa gaafadhu najmi munaafiqummaa isaa amman asirratti shaabbaan dhadhaaf wallaahi naa deebisi jeen. Hayye mee alfaati maal jette haa dubbatu gis takkamee dubbadhu hoyyee maal jette. Hayye ustaas Muhammad bayaan irraa qabadhu. Hayye dhiifama guddaa isin gaafattaa. Akkatti waliin haasa'uu hin danda'u Muhammad bayaanii wajjin nama biraa ol nuu galchiiti nama Muhammad bayaan qabu. Munaafiqummaa isaa dhoosee jira gaamu zabzabiin Hamzaa akkamitti ofirraa qulqulleessitaare. Deebisiif jeenga Hamzaa bakka tanatti agarta. Hamzaa bakka tanatti agarta. Shee Muhammad bayaan qoy wal gadindiis nuu qoy. Shee Muhammad bayaan nan si gaafataa qoy. Deebisi jeenaa. Laa. Munaafiqummaa isaa maa dhoosa. Wallaahi dhoosee jira. Namni hadiisa ergamaa rabbii tokko inkaare maal ta'a jeeni gaafadhu najmi yoo muslima taate najmi rabbiin si qabe naaga gaafadhu taakiti tana bicha. Atuu musliimummaa irraa ba'uuf deemtaa najmi. Afaan Ustaaz Muhammad bayaan. Ustaaz Muhammad bayaan koy obsi ustaaz obsi. Dubbadhu mi alfaati mee. Amma laal Hamzaa biratti. Hangam baru gafin deebisuu ni baan jeeni qabiif ustaaz eegis takka qabiif please. Laa saatiin aan qabu siin dhaggeeffadhaa. Hin dubbatin jinaan maayik irratti qabeetan jira wallaahi billaa buusaa gat munaafiqa aslumaa jaaladhu. Akkatti akka inni munaafiqa hin taane. Wallahi Hamzaa asirratti kaafira jaani alfatiin kun mee namni hadiisa ergamaa rabbii tokko inkaare maal ta'a jee maa bakka tara dheesse aboonna alatullaa alayka naa gaafa dhumcaa kana rabbi sodaadhu naa gaafadhu wallahi asitti kufummaam zara kenna naa gaafadhu. Alfaati deebisiif mee gaafii tamteenaa irraa si gaafata tokko inkaare maal ta'a jee naa gaafadhu. Minilik namatti ta'uudha bara minilik namatti ta'uu bara. Gaafii tana si dura Imaamuddin gaafanneeti Imaamuddinis ni kun. Najmi mee usjiin. Atis waan tana adda nu baasi mee. Hamzaa rabbi ati malaayikarrallee Hamzuma sodaataa miti hoggaa qabirii seentes hoggaa jarri marra buksuun Hamzaa sheejjaa biri seetan lafa baaraayitee fiitaame. A'uuzu billaahi mina sheeyxaanu rajeeb. Hamzuma areeda kana baasee si duras taa'u kanaaf jecha haqa dhoosita.
Mee maal dubbanne ati maa os tokko? ما سداتي بكتنا لا نيس سلبتها في بر Dubbadhu waa أيام alfaatii جماعة bar. بكتنا ما نجاب Maama bayaan gama kiyya نا naan هجمي mute sirraa godha na bira. Atiif bira mute godhi itti haasa'e mee. Haya mutu ko dire najmi atu sirri Haasa'e atiif bira mute godhi haasa'e. Rakkoo qabu dhaggeeffannaa. na dhagaye. Barakatti waliin haasa'uu hin dandeenyuun siin jechuu jira. Gaafii kuma dhibba takka nan deebisa. Muhammad Bayaan tasgabbeessadha. Namni isa qabuu danda'u haa dhufuun تسجب محمد بيان تسجباون قافو ما تتنا دي بزجاني مي Ayyee cufadhu maama bayaan mee cufadhu hanga inni fita. أكن ننشفدا Cufadhu irraa. Namni eewa hayyee maama itti fufe alfaate. waan siin jechuu jiru najmi na dhagaye. Laa Hayyee. nagaa yaa mataan na dhukkubuun barbaadu. Muhammad Bayaan ifii maraateen nama maraachuu deema. Nama Wal biraa dhiisaa haa bilis. Wal dhiisaa mee tateessanii dhiisaa. مرات تودا علمو شنطة مرات توراتون مرات تودا سيوغا أو فيوغا جستي مناتا نمني حديث إرجما والله رجاكم ما تمانين قدي بباس نمني حديث أنج يوتنا نما حمزة شي جابر جيتون نما دجال إنكار جبر حديث صحيح حديث صحيح والله 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 نما حديث صحيح إنكار جي أوكي حكمي نما حديث إرجما ربي جيتشر جما ربي إنكارتكو مالي جاني والله منافق ما يساب بيتني يو إني كافر أجري كفر يو جري والله للازم أسمت منافق من على فتيد أسبات ناقافدو أن أجمي Hayyee carraa kanniifaa ammoo Yalla. shee maama bayaanii fi alfaate please atis waa'ee sheekaa ittuma dhiisiiti yaaduma san atis waa'ee isaa itti dhiisi waliin tuqinaa gaa jidduu tana yaaduma walii dhaa malee wal tuquun hin barbaachisu. najmi na dhaga'u jirta. Si dhaga'uutti hin jira mee dubbadhu isan tuqin yaaduma isaa qofa oofime. Waa najmi isaa kalbinaan juu isan tuqin maaliif hin jirin? Isa sirraa dhorkutti hin jira sirrii miti waliin tuqinaa. Wallahi Laa dhorkutti hin jira. Najmi na dhagaye. Hin tuqinaa waliin tuqinaa. Najmi bilis na dhaggeeffadhu. Hayyee. La rabbi sodaatuun gaarii. Dirqiidhaan miira keessa na galchuu jira Muhammad Bayaan. هاي ميغافي جباب سي دي بي Awwa dhaggeeffadhu jinga. Useetiin dhaggeeffatu ture dhaggeeffadhu Shee jinga. maama bayaangis takka please miitu irra godhadhu. هاي جران نندن دين يابون أنجلا في قديمة إيه، انتو كنا تيسي أكيد نسي دقي فترة فيتي. إسا ديسي أتري. هاي أجي بدو همزة إني سمعت أكني كافر قدرو أجرتا نمني حديث إرجما ربي سيا إنكار ما رجع إني ناقف بدو حكمي نم حديث إرجما ربي أسوأ بيقو إنكار كان دردف هاي ما كبر ما هاي. يمكن كبر Hayyee. Dubbadhu alfaate. Najmi akkin jechuutti jiru. Ani ilma dhiiraati Najmi. Afaan kiyya kana keessa arrabni meeqan jiru? Arraba tokko qofaa jira. Tasgabbaawee Muhammad Bayaanii miti. Sheenyi Muhammad Bayaan yoo hadhuufu ta'e waliin hin haasawaan jechuu jira. Hamzaa sodaa isaan qabu inoo asi isa duubattuu waliin hin haasawinaan jechaa turan. Namni kun yoo kana dhaga'u ta'e san dura immoo obsijii nammallee hin banatini. San dura Muhammad Bayaan na hamachuu ture. Isaa na hamatu jiru. Fuula lama maarre isaa fi Imaamuddin illeen Hamzaa biratti maal jaanit na biratti immoo salafiyyummaa deeggaranii isaa juun dhufe osoo na hin dhufin dura jechuudha. Waan san bakka itti godhi je'iinii. Hayyee bareeda bareeda. Hayyee amma gaafiin ta'e isaatii dura ka'eemi gaafii isaa deebisteeti tantee immoo wajji qabna naaf yaatilleen. Akkamitti? Yookaan gaa yoo atis haga xiyya deebisuu jette innis haga xiyya deebisuu yoo je akkanuma wajji bullagaa bakka takka wajjin hin deenu. Dura xiyyaa deebitu. Hayyee wanni inni deebisu dideef nan salphadhaafi hanzaayyee jaa afaan deema dibate hanzaayyee jaa laalalala hoggaamsaa bira bila hanzaayyee jaa akka waan hamzaan rabbi oo hamzaan malee akka keetitti fincaanaa bar tish maali bo'ate maali laala amma gaafii kana qofa naa wanni inni naa deebisee dideef namni hadiisa ergamaa rabbii sahiyaa tokko inkaare ni kafaraa. Way osoo tana naa deebisee wallahi fincaan isaatu dhugu yoo naan jette nan dhugaa kam amma mitaatan gaafuma tana naa deebisee wallahi sun wallahi mee alfaate haa ati nu naa gargaari deebisee haa rabbumaa jee namni hadiisa ergamaa rabbi wallahi is wallahi gaafummaan xiyyan naa deebinan lafa naa ta'e na baadha dhiyoo naa deemette niin deema wallahi namni hadiisa ergamaa rabbii laa tokko inkaare maal taajjijee inni naa deebisee rabbi sodaadhu naa Didee bar duba sheekha deebisuu didee jira ati ta'e isaa deebisiif mee.
Hayyee amma kanaafuu Hamza akka fuula lamaan taane quba qabaadhuga. Hin namanin dhageesse lammaffaa Mute maayikii qaba. Mee takka dubbadhuu dhiifama wajji. Laali Muhammad Bayaan. Ani kaafira ta'us, muslima ta'us, fuula rabbii kophaatti yaanda akkasiimi namni tokko na wajjin dhaqu. Islaamummaa tana namni namaaf hin kennu. Namni namarraa Yes. namni gartee ebalu kaafira naan je'eefis an kaafiran ta'u. Ebalu maal naan je'eefis waa takkan ta'u. Tuwwannummaan gartee isin silaa irra wal miidhuu qabdan illee miti. Wannuma silaa gartee isin irratti Naam. Fuula lamaa kana nin fitadhaa beebi. fuula lamaa of jidduu baasuu qabna hin ta'u. Dhaggeeffadhu. Mee nin Akkas. fitadhaa soofii kanaan fitadha. Okay, tuqu. Kanaaf laalamma poointii guddooni Hamzaan kaafira moo kaafiraa ta'uu hin qabdu. La pointi David sani Nayofa. miti Ustaz Hamza sani miti Ya, namni jechi kiyya, hadiisa amma wanni- inkaare wanni- ni khafraad akkuma walii galattu. Yaa. No, jechi kiyya eegaa namni hadiisa inkaare amma fakkeenyaaf ani hadiisa Bakka tana maa himuu diideenni maaliif si sodaata alli. Okay. Ani hadiisni ni ani inkaaru yeroo hundaa'u hadiisa Qur'aanaa Hamza. ta'aaruudha. Hamza. Meequu takka Hamza. alfaati kiyya nin fitadha habiibi nin fitadha. Mena irraa illee baasi yaa beekatum. Beekatuma narraa baasi. Hamzi mas sodaata. Ah. Wai, maa kana lubbanto baay'aas. Qabanchiisanii ma maalfaati deemu. Laa qofli isaanillee qofalchiisee bar. Ay. Muhammad Bayaan bara anamzaa na dhagaye. Anamzaa Mee tigeetitti. okay. Mee afaan mee an si gaafadhu. Dhaggeeffadhu boo. Teegi si gaafadhu. Aboo dhaggeeffadhu. Boona alfaltii dhaggeeffadhu jennu safaanan. La billahi. Maali dubara gaabii takkitti tana rabbiin qabee namni hadiisa hin qaare. Okay. Hayyee dhaggeeffadhamsa. Nan dhaggeeffadhaa bishii dhaggeeffadhu ishee. Waan takka. Haa nan dhaggeeffadhu ishee. Na dhagaye Haa dhaggeeffadhu ishee. Hayyee gaafiti. Arraba dhiise habiibi. Okay. Wala rabsuun hin barbaadu. Injeen amma booda yoo rabbi sodaatti. Injeen arraba. Akkanan arraban dhiifne. Hamza akkanan arraban dhiifne dhag. Akkanan arraban dhiifne. Wanni nagoosisu keessa kijira rereefun tana hoggansi bira dhufe fuullutti tokko je. Rabbi sodaadhu Hamza narraa dhaabbatu yoo gaafiti naan gaafanne anaa gaafata. Alfati namni hadiisa ergamaa rabbii sahiyaa tokko in kaare maal ta'a afaan irratti naa deebise. Akkooteetta. Gaafiin si gaafata namni hadiisa ergamaa rabbii sahiyaa Deebisuu irraa hin qabne inni. tokko in Hadiisi kaare bakka. maal ta'a. Akkooteettaan je dhamaatu. Yawa hadaraa ijoollee teenya waliin rabsinaa please. أيها الزنديق Alfaati. نا القلب أفهم فودا بوس كاو خنا نورا Hawa namaan nu laalu jira. أجيب همزة أما كتيبا موتي وفير قد تنجرا قبيجا mana kiyyatti wanni reefin tana isa hamanne fuula lama ni ja'uun wallahi ragaan ajjana ni jira jamaal aliyyiitillee ni jira namoota hedduu jira alfatii maal je aboo an xiyyeeffannoo kiyya salafiyyaadha malee aali sunnaadhaa mitii je ni dhageessaa miti hamsa xiyyeeffannoon kiyyaan salafiyyaadha malee aali sunnaadhaa mitii je آل السنة أكجججرت جت عبد الله بن عباس إمام البياقي كتاب أبو حنيفة اللي هندرجة اتجاجورة دوت نور جمال علي أسجل جرا جمال علي أما نما أفر تيب مالس لا يساو أولجلتنا والله الذي مناخي ينسى يروسم جياسا وجين التاسون على فتحين أمانة جتشو يفنان كي يسلبي أمال آل السنة متيجي مالي بونا والله لازم أصولنا برجراتي أبلد أن جراساتي تقدران نما كجبا كلام والله أمزا لا أمزا ربي مزبزبين لا أمزا بريس أجيفت أمزا ساقالي جرا وان كان نجين جتشخنا تيك توك ما خيت شوفما مال تادت هايين جويسيا هاي بكان جو أجيفت إشي هذا أجيفت إشي هاي أجيفت إشي لا ما نجي أن جتري يفنون كي يعلو سلفي يا رمالة
آل السنة والجماعة متيجي قبتي تنقبي ونرد خافنا نتب إسامنا فكنا لما فا wanni guddoon sibiratti nin qaanna'aaf nin salphadhaaf way atuun kun afaan deema si haa nyaachichisu osoo silaa laala afaanuma keetan eegan najmin naaf himuu dide namni hadiisa ergamaa rabbii sahihaa tokko in kaare maal taha jetteeni atummaan osoo naa gaafatte in kafaraaja tayyib kanaafuu gaamsaan hadiisa sahihaa tokko in kaare laa silaa bakka tanaan hin qabuu deema akkamin godhare hunoo naaf hin deebisu bakka tana tanaafin bakka muzabzabiinaa siin Sheikh Muhammad Bayan kabaddu gistakkaayye Alfaati gaafii ati gaafa si deebisee Muhammad Bayan Najmi. si deebisee jira gaafii tante Sagaleen tiyya ni jirtimi? ni jirti sagaleen tante gaafii ati gaafatte maana duubaa na hamatte te si deebisee jira Na dhagaye. hayyee Tiktaaka na qixaatu jira, narra lakkaa'u jira, buyyeetiin ol deebi'a laa. Lala ki Si godha. haala Faati deemti waan jiba maachi godhe jiru takka jira waan san maachi godhe ya bibi. wanni Waan maachi godhe duuti achirratti iskiriina irratti takka nambara takka sheepii wahiitii takka Maalitti beekan beeku? maachi godhe uma mee sidii. taaptaap godha ati shir godha yaa jamaa Maal godhi jettee Hamza? Waan achirratti sii fidu san maachi godhe takka footoo wayii fida footoo obboleessa sana kana dhadhoom jaarralaa nu keessaa baasu qabdara nu keessaa munaafiqamtee nuti waan ta'e wallahi akkas oy sheekha nama hunda munaafiqa gooneen finno na wallahi hin ta'u Lala akkam jaan hin kaaru lama amma bayan eeggadhu arrabni gaarii miti. Namni na laalu jirus. arragan qaba arrabaa miti arragan qaban simbirattis alisunnati wal jamaa guututtu hin kaareeti nun biratti immoo xiyyeeffannaa kiyyeessa lafiyyaadha ja'a. Fakkaana natiijaa jira buyyeetiin deebi'aaf jecha dhiifama wajji. Tole hayyee rakkoon bee qabu. fattoro Baik, kijiba duraan tiktokan akkanumatti adaba hin fedhu. Nama na oolchi nama na. Ati wayii fuura afaan si qabee galu wallaahi. Boy afaan naqa bubballaala akkanattan daakee isinirra deemaa baran. Wallahi shop afaan naqa boyin himjaa. Takka abbaa deebii alfaati waraanaa fi adii isaan hin deeman. Wiiga munaafiqallee ta'e hin beeknani muzabzabiinaan taanani. Munaafiqa waan taatee hin beektus. Ansaaqiyya jaa munaafiqa jechuun laal nama hoggaa sibira dhibe nama gaarii fakkaate tokko. Oo si kijibini. Hoggaa sibira adeeme adawwii ta'u tokko. Faati si Hin beektan yoo si tole wanni Munaafiqni yoo siif hin sana tolin maba. takka yoo sirra dhaamse si adaba beekta yoo siif hin tolini waan maachi godha maal fasi fidemee naa hime. Laa wanni wal fakkaatu hin jiru garuu. Kalarallee ta'uu danda'a beeke okay kalara wayiillee ta'uu danda'a. Yookaan haramzaa gortu garuu yookaan harkiyya gortu garuu laal akkanatti ilkee soddomman sirraa yaasan. Na'am wallahi hin jirtu kana Jara keenya yookaan kallattiin gagaramsaatitti quraanaa fi hadiisa inkaar achi bayi. Maraachinius. Dabi os afaan deema didibatee kana muutii irraa godhatan jiru wallahi nama kana jibba rabbumaaf jecha hin jibbe wallahi maaliif jibbe beeyta munaafiqa numa jibba. deebii Buusi waan irraa kana. Dhiisi afaan naman tuttuqin maamma bayaan. Dhiisi please. Akkana afaan hin hufne reefin tana siin biratti fuulan lamaa naan jedhe. Aalisun wal jamaa guututtan hin karaa siin jedha akkasii tokko kana lammaffaa namni hadiisa ergamaa rabbii sahihaa tokko in kaarenni kafaraa ja'a. Ofii keetiif si kafarsiisa amzaan hadiisa ajjaaletiin kaaree kafara jedha asiin immaan si biratti fuula tokko siin jedha. Dhageesse ilaalaa. Tanaafin munaafiqaa siin jedha munaafiqa kana ofirraa fageessi ani wallahi irraan kee biloo godhan wallahi rabbumaaf jecha hin ibben wallahi. Maaliif jennaan dhugaa jirtu xiyyeeffannaan kiyya salafiyyaadha malee aalusunnaa miti jamsa ofii keetiif wallahi afaan hin jee jechuudha. Yookaan as booda akka ati ganaa waa hunda inkaartutti inkaaru qaba. Baala yoo jala ari wayi. Maali boo beelonus eebonus laal aboo ambaran beelonus eebonus nama akkanatti garraggaxaatan bakkiin irraa jaaladhu adda bakkiin irraa hin jaalanne addan kijiba isaati yoo kaafira ta'es kufrummaa isaatiin deemu
sirreeffattee Nabuusu jira bakka naa ajajamuu jira nabuusu jira. cufi Osoo si wanni hin goone ati cufi laayivii cufi. cufiitii deebi'eeti. Booda si deebisuu dhabuu danda'a. Yaa cufadhu. Cufiitii si deebisna. Shemaama bayaan jirta. Qabu jira na biraanis. Dubbiin jajjabdu warra. Dubbiin Cufi jajjabdu. mana sitti haacu. Dhageessaa miti. Asli welcome. Meja kayaknya tap godati tap. Maka jangan alat afaan kana keessan jalaa ol dhiitaa jedhu. Yoo hin dhagama amma. Ini agama lagi. Oh, David Ayyee bagian nagaan David. Amma hin Amma jiru. gaa shemaama bayaan qabadhu bis takka please. Alfaatih gaafiin tante maaliif reefu na duubaa naamateedha giseen gabboo. Si galteemi. Shemaama bayaanis waan inni na biratti akkana jee bakka biratti akkas jeefiin fuula jeeni hamadhee jee. Gaafii tante si deebisee moo si hin deebisne inni. Laammee akkin jeeti. Firri jette. Amma bayaan kana waliin haasa'uuf nama tokko keessa qabuu danda'u maa ol nuun galchine waliin haasoyna. Bari alfaatiin waa makaanaa tuna. Kunoo wanni inni nabaqatu maal isaa? Nama kana Aboo rumaami wajjaasoon feena jai. aboos nama ni haasawa hay. Bakka dubare maayika qabadde yoo gaafii isaa deebifteef yoo maal jetta isaa wayaanu qabadde maayikii. Amma bayaan maal fidda hay. Uleen Hambari wanni godhuu danda'u alfaatih Kanaaf munaafiqa siin jenna gaanuti. haasoo keetirra yoo haasa'e biraa miti godhuun hin danda'a. Malee mana kiyya keessa hin jiru bar namuu kophaa banatee walitti dhufe. laa jechuun hoggama. No aku kabajaan muutii qabadde gaafii naa gaafa. Ayyee dubbatiin gaashee ayyee dubbatiin mee waan fedhe haa jiru. Hoggaman guddoo ta'an tasgabbaa'e kanaanis akkasitti nama jidduu haasawan gaa. Jechuun sammuu tuutiin nu taaree buleessoo maal taatan. Gaafii tana Kunoo ammallee sammuu tuqee ja'aan nama arrabsoo kanatti afaan kana keessadha ofii arrabsuu Akkamii walii galla yaaboo akkamii walii Naal galla. kalbiya waa'ee kiyyaa dhiis. Gaafii micaalaa deebisi maayikii sirraa qabadde miti. Zim jedhe hunuma maayikii sirraa qabadde deebisiif. Itti deemi alfaati. Hamza an akkana godhataa hin haasa'uu Muhammad Bayaanii wajjin. Yoo qabuu dandeessanii tartiibaa waliin nu haasoysiiftan nin haasawaan jechuu jira. Muhammad Bayaan haasawatti na dhiisutti Akka tokko godhan. Akka tokko godhan. na arrabsutti jira. Arraba tokko godhan. waa kara biraatti jenna. Alfaati. Hamza asirratti waadaa sirratti gala Hamza qoqoqo Hamza qoqoqo yoo tasgabbeessitanii jeemiti Hamza qoila waadaa sirrattan siif gala. Isiniif najmii fi ormas jala jedhu kanatti wallahi afaan kiyya kanaanin adabadha. Namni hadiisa ergamaa rabbii sahiyaa tokko inkaare in kafaramoo akkamii osoo beekuu hadiisni kun sahiyaa ta'uu osoo beekuu hadiisa ergamaa rabbii jecha nabi Muhammad inkaare lakki hin jiru hadiisni kun inumaa hin jiru jedhee inkaare ni kafaramoo hin kafaruu gaafuma takkitti tanarratti wallahi laal isiniif hin deemu. Akka tokko goonamma. Akka namni nu jalaallee nuun ajaa'ibne Muhammad Bayaan. Daqiiqaa fudhanna please. Okay? Daqiiqaa hanga alfaatih dubbatu ati numan haasawin. Wan fedhe haa jedhu. Takka jalan dubbatin hoggaa inni yoonii fi laalamma fakkeenyaaf yoonii fi gaafiin teetillee waan san keessa sii deebi'uutti hin jiraanne daqiiqaa ta'e fixatteetuma achi booda dubbatta. Okay? Maaliif jennaan namni nu jala jirullee mataatu oowwa yoo kanatti wal jala wal deddeebisaa oolle sii galee. Kanaaf daqiiqaa nuuf qabi yoo jiraatte. Daqiiqaa meeqan sii kan alfaate?
laapuu daqiiqaa irra walii gala. Daqiiqaa Eewa. sadii okay. Hayya. Egaa nuti jeebar alfaati daqiiqaa sadii fudhattan okay. Tamam. Alfaati nuti hojii jirta. Networkiin kuchiifteessa. Kasongon gona we jan jeden silakute. Mee ko yaa deebi. Taaptaap godhaa taaptaap maaliif hin goone? Mee taaptaap. Nama bayaan lolaa addunyaa sadaffaa nu kaastes hin jiru jiran. La. Wallahi. Eewa ko inni dhufee jira amma. Hogganam ni na arse ayyee dhufee jira maayikii qabadhu. Amma akka itti walii gallu fedhu abbaa fedhee arrabsaa Ustaaz Maamabdis ta'e Ustaaz Hamzaa Anas haa arrabsu. Daqiiqaa isaa kennamte sanitti namtichi daqiiqaa isaa fixateeti eegas yoo arrabsuu feete saa daqiiqaa teetitti arrabsatta. Walii gallee akkatti. Akkana. Hayya. Nin aaree na aarsee miira keessa na galchee ni jira. Arraba maaltu Laa innaa hin baane innaa Arraba maaltu, arraba maaltu? banee akkan dhufneef beek. Miskiina wallahi. Walii gallee kanarratti. Sa'a nuti walii galle nu tora kibba. Hamza dukkaanaan dhaqee dhufa hangasu daqiiqaa sadii wayi umti. Fiigi gaa fiigi rakkoon qabu akkanuma dhiifatu fiigi. Yaa. Akkanuma fiigi kottu. Yaa bilbilli haa ta'u bar. Micaan na yisiisee dhabeelesse. Hayya. Kutee gaa kun. Ni deebi'aa ati deemii hoo ajaa'atti hin ta'e baaddu. Haruun dhaqu. Annajme. Hayya. Deem dhaqan kottu abibi. Laali jara keenya mee taaptaap nu godhaa yooni fi geema tokkonne malee taaptaap nuuf hin gootani. Hayya ishee mamma bayaan dubbadhu amma banadhu gaafiin teessii deebitee moo siin deebin. Gaafamati yoo xiqqoo tattaraaf jechaan gara saatiin naa kenniga. Laa amma hayya. Hamza wali amma kaamera amma bakka isaa amma wali kana Hamza musabsabiin amirraa deebifta. Ayyee buleessa keenya gaafii xiyya seeraan naa deebisee jira. Garuu asuma jala jijjiiraa kuma qabaadha akka Hamzaan itti kaamera jee. Musabsabiina ta'uu hin danda'u. Namni hadiisa ergamaa rabbii hadiisa sabataa tokko. Hadiisa sahiha tokko namni inkaaree akka amantaa islaamatti kaafira jee islaama irraa achi ba'a. Amma akka Hamzaadhaaf musabsabii taane kuma qabaadha waan kana Hamzaadhaaf wajjin hin booda walitti hojjaa soonaan hin jirtu dhageeffadha. Namni hadiisa ergamaa rabbii hadiisni waa'ee ajjaaluu sun sayaallee Waa qabdeef isaa. Haa saa sii qaba. naa qabee jira. Naa qabee ishee. Hayya. Hayya qabina. Obboleessa keenya gaafii naa deebisee jira. Wallaan gaafuma kana barbaade bakkina reefin tara isa hamadhe tokko as namni hadiisa ergamaa rabbii tokko inkaaree faqat kafara jijee jira. Bakkinu nuti gaamma Hamzaa reefin tana kaafira fa'umoo saamam jennee nuti qabnuuf Hamzaa akka rabbitti sodaateeti ani lakki osoo wajjinaa osoo hin je'uu jira. Hamzaan zaayiratti osoo inni dhaga'uu gurra isaa keessatti iyyeeti hin jiruu jeeti dajjal irraa hime. Hayaa gaamma asitti Hamzaan kunoo gaamma inni hin kafarsiisuu jaa. Nuun biratti immoo kaafira jaa akkam goota. Hoggamzaa bira dhufe Hamzaan obboleessa kiyyaa jaa. Kunoo kana akka kana naa qaba kan lammaffaadhaati. Waan reefun tana isa hamanneef sila gama xiqqoo hadiisa gartee waa'ee hadiisaa kana deebiin itti naafta turtee deebii naa deebisee gamana waan akka inni Hamzaadhaan kaafira jechaa jiru qoba qabaadha.
akka booda gartee jaalallee isaa hin ibsatu arrabooda hamzaadhaan muzabzabina ta'uu hin dandeessu. Nama dhibba jaarratti wallaahi waadaan naa seentee wallaahi naa deebifte gaafete yaa waan ta'eef. Dhaggeeffadhu. Reefun tan hamzaadhaan na biratti amma fuula meeqa jennaan fuula tokko jeen. Tana qofa qabaadha. Kan lammaffaadha. Reefun wanni nuti isa amanne. Isaa fi Jamaal Aliyyiitiin ilmaa Jamaal Aliyyi wayyaa'u Jamaal Aliyyi namni akkaan irratti xiyyeeffadhe isaa fi Imaamuddin kana. Isaa fi akkaan. Jarri kun yaa Hamzaa hoggasi bira dhufa warra fuula lamaatiin jeen. Maaliif irratti fuula lamaati jennaan? Mana Hamzaatitti Ahlusunnatu wal Jamaa guututti inkaare salafiyyaa fi Hamzaan kana guututti maqaa kana walitti qabee ofuuffee jedhee alfaatiin. Mana qiyyateen beeku Jamaal Aliyyees jala jira. Mana qiyyateen beeku mana qiyya natti fakkaata. Inumaa naan illee wal mirkaneessaniit ookee. Ayyee ittan deebi'an. Isaafu daqiiqaa takka kennitanii daqiiqaa takka irratti naaf idee. Idee naa daqiiqaa takka irraa. Of ayyee. Ookee. Laal. Wanni waan kana isa amanneef Hamzaan achi jirratti ijoollee filawuuti je. Achirratti aaree inni dhulufe. Jamaal Aliyyi achi jira. Abaan xiyyeeffannoon kiyya salafiyyaadhaa je. Hunoo kijibaa miti irran keenya. Dhaggeeffadhu Hamzaa qabxii tana qabadhu akka booda hin qabne. Xiyyeeffannoon kiyya salafiyyaadha malee Ahlusunnati wal Jamaa miti je. Ahlusunnati wal Jamaa tana Jamaal Aliyyi ol baasuu dandeessanii inumaa isaa namni ragaa itti fide. Abdallaa ibn Abbaas ragaa itti dhiyeesse Jamaal Aliyyi. Abu Haniifaa Beehaqiyyifaa kitaaba afurmoo ragaa afurmoo kana hunda itti dhiyeesse. Achirratti amanee fudhateeti ani xiyyeeffannaan kiyyaa maqaa salafiyyaa kanaa je. Xiyyeeffannoon kiyya. Haya gaa amma namni kun wanni muzabzabiina jennuuf Hamzaa biratti Ahlusunnati wal Jamaa guututti inkaara. Akkam gootanaa ishee. Tanaan micaan kun xawalwaalleedhaa jenne nuti. Micaan Hamzaa akka rabbii guddatti ilaala osoo sagadeef irra wayyaadha. Wallahi. Hamzaa rabbi siyaa sagadechiisu wallahi micaan kana wallahi hedduudhaan irraa qaanfaddan. Maali boo namni kanatti urgaa nama bira dhufe haqa dhos. Maali? Haya gaa kun ragaa kanaa tanas baasa carraa isaa kennaafi. Qabxii tana naa qabadhu immoo wayin si gaafadha deekaan teetilleen dhumte wayin si gaafadha sheekh amma gaa mucaan kun dhufee namni hadiisa inkaaru ni kafraa amanee jira akkasii mire egaa waan kana bakka biratti waan biraa jee asitti waan biraa wayi jeere ammas deebiiti inni afaan isaatiin namni hadiisa inkaare ni kafraa malee Hamzaa maqaa dhee Hamzaan kafree jiraa jee jira. Isa akkas joo dhageesse. Boati namni hadiisa ergamaa rabbii sa'ee inkaaru ni kafara jechuun mee isumaa gagaafadha afaanin hadiisa mee afaan maqeetti nu bar dubbii asirra bullaaf malee namni hadiisa dajjaal hin jiru je in kafara moo maali je ni gaafadhu wayi. Deebisee barsan garuu Hamzaa wayi maqaa dhee inni dubbii Hamzaa tana keessaa baafna jee. Aboo namni obboleessu Hamzaa wayi maqaa dhee Hamzaa jedhee misila sodaadha rabbi isaa maal godhaa jeesila. Rabbi jaa. Tamam. Yoo inni Hamzaa maqaan deemu Hamzaa tana keessaa dhiisna maaleesh. Amma bakka salafii sanitti asaa deebinu. Qoy. Ajmi. Ati amma yoo hadiisa tokko lafaa kaatee hin kaarte. Najmi. Qoy dubbatani qoy gaa. Siifin kanna maaleesh. Ayyee. La jechuun Rasiif kana naaf gaa. Woyoon jiin. Rasiif kana. Woyoon jiin. Aboo anu goga azim jedhatan dhaggeeffadha lafaan kee walitti qabii obsa. Maaleesh. Ayyee. Najmi ati hadiisa tokko yoo kaatee hin kaarte. Ewa. Kanaafuu osoo beektuuti hadiisa isaa hin kaarte. Najmiin kabare dirqama maqaa kan kee dhahuudhaan qabaati akkate hadiisa tokko hin kaarte akkate kabarte hin beeka. Hin kaarte gaa'uno dubareen namni kun dirqama Hamzaa jee maqaa gaafattare. Laa waan si gaafadheef sheekh waan si gaafadheef anamma mana Imaamuddin keessas ture Imaamuddin maqaa yaameeti daliila irra fiduu ture. Amma alfaatee namni hadiisa inkaare ni kafraadha kan inni achi jees bakka isa duubaa jechuudha. Hamzaa durattis wanni inni jee namni hadiisa inkaare ni kafraadha mire dubbuma takka dubbate gaama inni.
Tanaaf tana اوكي ما asirratti افان مخيتي نجمي نمني حديث انكار ني كفر ارجت همزان حديث واي دجال انكار همزان احمد بري كفر ما كفر رجين غابدش اسما بيقوتي dhiisimee wayii finjee tana irraa utaallu dhimma karaa wanni itti nama dhuunfattee achi hin deebisnu gaafii tanteeta lammaffaadha waa'ee salafiyyaa irratti sigalee alfaati deeqaa tantee siifin kennaa gaafii isaa waa'ee ahlu sunnaatii fi waa'ee salafiyyaa irratti deebisii fi sa'aatee fayyadame isaafis yoo gaafii qabaatte gaafii tantee gaafadhuuti akkasii sheemamma bayaanii dubbinaa. Najmi wanni obboleessa keenya gaafachuu fedhe mamma bayaan akkanaa galatti alfaati mana hamzaatti guutuma waliin inkaaruu ture wala ahlu sunnaas qabee salafiyyaa fi musammayaat mukana guututti inkaaruu turedha. Ammoo anaa fi Jamaal Aliyyi ta'uu mana Jamaal Aliyyiitiif hiyya ta'uu addan beeyne achitti lakki ani xiyyeeffannoo salafiyyaa qofa malee ahlu sunnaan baanu ahlu sunnaa inumaatu tafsiira ragaa fidatee akka gartee sahaabaa waan kana himee tureeje waan kana maaliif achitti inkaaree mana nu biratti waan san ja'aadha waan inni irraa fahamee beekan. Kana sirrii gaafii tanuma hayyee alfaatii deebisiif amma sarraasii kanneen. Deebisi mamma bayaanitti. Ragaa fidee eenyutu irraa asii gaafadhu. Jamaal Aliyyi Jamaal Aliyyi ragaa Jamaal Aliyyi wajjaa saytuma hin haasofne. Numa himi abalu jiituma Hamzaan akka jechuu jiru. Jamaal Aliyyi. Okay, hoggota akkana godha mamma bayaan. Deemaa mana cufaateeti. Jamaal Aliyyiitis ni jiraas jala hoottaa mana kiyya asitti hosti wal goona hoottaa. Akkana laam mee warri jala jirjiru ragaadhaa warri namni dhibbi jaa kun jala jirtan filis mana hamzaadhaan nuuf kottan. Asumarraa isuu godhannaa jechitti wal dhufna akkasii bareedaa. Sheekh Mubaarakis ni jira hoottaa. Khootu ergadhu sheejam. Yoo salaata waajibaa gadi dhaabanii zakaallee kakennaan taate gadi dhiisaa karaa isaanii gadhiisaa fi Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Rabbiin isaanii araaramaadha. Mushriktoota baana murtaddiin jee maa bayaan. Ayata quraanaa murtaddi kan hamzaa pilis rabbi sodaadha hamzaa dhaabbadhu. Hin baana murtaddi maal ta'e qara yarraan bahin pilis dhageeffadhu. Qara ayata. Najmii qabadhu jee maayikii. Na dhaggeeffadhu akkanan si dhaggeeffadhatti boo wayamsaa maal taasisaa walaa kabajnu warri mudeettara qabdan Muhammad yoo mudeettara qabaatte Yaasiin ol galchi dhaggeeffadha. Lammaffaa hadiisa keessatti alayhi salaatu wassalaam ergamaan rabbii nu dubbatanii jiran. Naam ayanuuma hadiisa keessatti ergamaan rabbii nu dubbatanii jiran. Man baddala diinahu faqtuluuhu. Ammallee hadiisa Abaa Muusaa al-Ash'arii tokkollee gaafa waa'ee Yamanii ta'u. Hadiisota hedduu jira waa'ee nama murtaddiidha kana. Amma Hamzaan hadiisa waa'ee murtaddii kana hin fudhatu. Yaasiin abbaa biyyaatii fi Jamaal Aliyyi nu galcha. Tokko kana lammaffaa gaafii isaarraa walitti akkasiin irratti hin fakkaanne. Murtaddiin hukmiin isaarra jirtu maali jennaaniin yoo tawbaa gama rabbi yoo gara islaamatti deebi'uu barbaade shahaadaa jedheeti tawbaa rabbi irratti tawbaa barbaada. Akkaan tawbaan isarratti dirqama. Tawbaa rabbi irraa barbaada. Ammoo akka nama kaleessa saniititti akka nama kaafira ookaa'u kaleessa amantaa biraa irra ture. Rabbii gaditti Jamaal Aliyyi kana ol galche Muhammad namni jedhu. Akka nama kaleessa kaafira kaleessa waa rabbi wajjii waan biraa gabbaraa ture san namni si yoo dhufee shahaadaa irra qabate akka nama sanii akka nama kaleessa dhalatee yookaan akka nama arra dhalateetti deebi'an hadiisni kun nuuf hin kennu. Takkaa'u kun hin jiru. Dhaggeeffadhu. Murtaddiin maaltu isarra jira? Tawbaa rabbiirra tawbaa barbaaduu jira. Dhaggeeffadha. Mee Muhammad Jamaal Aliyyi nu ol galche. Please. Shabakaan na biraan hin jiru.
Tokko kana Hamza bakka sana ibseetan jira. Ajmi maal jettu? Ustaaz Muhammad asirratti Haa? Tawbaan isa barbaachistu tun shahaaduma qabatee islaamummaatti as deebi'uudha moo akka nama badii dalageetti bar quraanuma fi hadiisa dubbataa warra toobaat isarra jira miti toobaat isarra jira akka immoo namticha kaleessaatitti deebi'an hin jirtu akkas Jamaal Aliyyi ol galchaame warri mudeettara qabdan kun ni muddanidha Jamaal Aliyyi shabaqaan kee hin hojjetamoo maal Ustaaz Jamaal Aliyyi seenee jira. Namtichi islaama turee islaamummaa irraa bahee haarootti amane kun akka warra amantii biraa keessa turee amanetti gizee amane san badii isaa hunda rabbiin araaramuuf jechuudha. Akkam baan toobaadha jennee bar ni toobataa jennee bar. Laala amma al-islaamu qabla'uun suni nama gartee amantii biraa keessa ture qofaaf jechuudha. Barba inni toobaanis ni hayti yoo toobatee jennee bar toobaadha jenne akka namticha kaleessaa sanitti hin laalamu waa inni hadiisni akkasitti hin kennine. Okay. Akkas barakallahu. Tole najmi ma bakka reefu sani bakka gartee mushrikaa fi aanni manni reefu irraa haasa'e Omo murtaddi irraa onaa soitu. Osoo ayata guutuu qaree jennee. Ayata guutuu osoo qaree jennee ni mama bayaanin. Ayannummaanuu zaahira lafa teessi gartee. Ayanni wanni isiin irraa haasa'u jirtu waa'ee shiftaa mushriktootatii fi lola gartee ummata mu'minaa jidduutti isaan qaban sahabaa jidduutti isaan qaban haasa'utti malee. Mu'minaati. Sahaabota warra gartee Nabi Muhammad waliin ture warra biyya san nageessi eegu jechuudha. Mu'minaati jettee zamza. Boo saabaa muuminaa uskaanuu irraa maal taate? Saabaa muumintootaa miti? La aayaa amma dibbanna kanaan banaa. Aayaan suuratu tawbaa keessa jirti. Maa bayaan suuratu tawbaa ayata shanaffaati. Waa'ee murtaddi irraa naasoitu. Okay, fa'in taabu waaqamu salaata jechuun kun yoo. Fa'in taabu irraan eegaltu lakki. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. Eegi najmi xiyya. Aayanni fa'in taabu irraan eegaltu laal bakka inni irraa eegalu gartee. Bar dhaggeeffadhu gaa laal bar dhaggeeffadhu ishimatanaa okay atamma hukmi nama murtaddiidha maal jettamsa. Sareefu dubbadde yeroo maa bayanaa deemal taate. Mucaa keenya maal taate reefu dubbadde min najmi. Bara hadiisa kan akkam godhee ishee ergama rabbi ajjiinu hadiisa ofii hiddattee Boofuni hadiisa man baddala diina uffaqtanii jechuun diktaatarummaadha. Ustaaz Muhammad Bayaan namtichi Hamza jecha kun jecha ergama rabbiitti miti man baddala diina faqtuluun kun. La jechi kun otomaatikaalii qur'aanaa wajji wal faalleessa. Laa ikraaha fi diin ja'a qur'aanni. Diin keessa nama dirquu jecha ergama rabbii qur'aanaa wal faalleessa. Jecha ergama rabbii qur'aanaa wal diiga. Aboo kun ergamaa rabbii irra kaayan. Jechi ergamaa rabbii never qur'aanan diigu. No, Hamza please kan si gabra la atamma jechi ergama rabbi qur'aana faalleessa qur'aana fi hadiisni wal diiga. Ijoollee Hamza ijoollee iimooti miti si ijoollee iimootiin kutin qur'aana fi hadiisni wal diiga. Maama bayaanani saayiba si hojii wal mormuudhaaf hin dhufne. Barn anumaat ol siyaammate si wajji orma irraa annuma akka kadhatee kana wajjin ormaawu aggeeffadhu naa deebisa kana quraanaa fi hadiisni wal diiga. Wayin siima dhageeffadhu ka. Laalani beellamaan seene ummaatiyyaaf ummaan tiyya gurbaa sanii wajjin morminii jette gurbaan san jinnii fakkaataa. Aboo beellamaa miti bar beellamaa miti laal osoo laal qabritti illee beellama seente hanga duutee duniyaa tanarraa galtutti suman hin dhiifnamsaan. والله لازم اوكي كنت ما جابت يتنا ديفنه نادي بس دي جرتا اسلام ما غيزت نما زنا لما اسلام ما غيزت نما وات رراستني نام ما جابي اني لو انا دبتن جابت انا اجمي
Hamzaan silaa hadiisa Laayivii banannee dhufnaatiti. Maama bayaanis haa banatu. Atis banadhu saayibaa akkasii wajjaa asoo inaatiti. Deembani. Okay? تمام شيخ أنك يا بنيتين دفع Sheekh maama bayaan nama hunda firraa haadhanii dhufna. Okay? akkas malee maasii Akkasitti haasofna. Okay? لا إيه نعم برا waan biraat nama biraat ol Najmi. Wanni irraa haasofnu waa'ee harka muraate. Okay? ركون قبايا Abootolee akkamuruu fi hukmii nama zinaa dalagu قافيتي يمو نادي بستاني سلامانو وادا Ani gaafii ta'e barsii deebisee. Irra Baay'ee deebisee yaanaa booda. Iisii deebisaan naaggi gabaabaa قافيتي يكو فهمت أمس نميد waan biraaf deemaaf deema نندفع شي نندفع waan biraatiif deema Hamzaan. Assalamu Maal alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Bayan. Akkam nagaa habibi jirta? والله لازم جرى الحمد لله ما أنا جرى يسوي كتام كلبينك والله لازم Nama gadi nama darbaa jiru saniin akka gannan darbine jedhiin itti naaf himi. Hawaasi hin jedhu qaba Muhammad. يا Waan isin jedhu qaba. يا Warra silaa hadiisa fi quraana bakka yu'minuuna biba'di wa yakfuruuna biba'dii kana wajjin osoo deemuu baatte irra gaariidha siin jechuu barbaada. Warra quraana keessaa garitti amanee لا 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 garitti إنديس والله لا لا جرى هنا laa namni kenna wanni inni isa irraa baratu maa inni fakkeenyaaf ijoolleen teenna jallinna achi keessaa وايد guuratu malee رابرة كجيبا لا كجيبا في ترفوبا إذا رابرة ياسين دي فما وجه Hamza kana osana dhaggeeffad osana nangana wajjin mormuu baate gaafa duraa ajjaal qofa hormee bar. Michaan bara amma akkidan isaa dirree baatee jirti akbaashiidha bar. Akbaashii irrallee hamaadha. laa ilaaha illallah rabummaan kee hiriyaa godhu garuu akka malee ulfaata akka mataa kiyyaatti natti ulfaate. Alla ati adawii diinitti dhiiftee natti irraan baqadhanii jiru jetta. laa diinitti beekamee jirami Muhammad Bayan fakkeenyaaf ani quraana bakkanatti tolte qofa Ijoollee dhaloota lafaa ol dhuftuuf isin beekamna hoo dhaggeeffadhu gurbaan baalageedha wallahi gurbaan laal ijoollee lafaa dhaloota lafaa ol dhuftus wayi. Amma akkuma ijoollee biyya Arabaa tana fudhu takkaa sooshaal miidiyaatti hin bahin ta'amu magartee biyya Suudii ol seenan. Hedduu jira hoo ijoolleen akkasuma ijoolleen durriyyeen ta'isa ija jala yaatis. Akkas. taate gaa rabbi kee hiriyaa godhu namuu waan isatti mul'atte dubbata. Alla Hamzaan diitoon Hamzaan hin garre inni nu bara anaa wajjin bara haasa'u bara hin fedhu namni inni Hamzaan fedhu nama miskiina akkanatti raggatu fedhu tokko gaartani Hamzaan miskiina san fedha miskiina akkana boochisu san sagartee oggaa isa bira dhufe gartee laal dubbii Hamzaan sirrii jira jaa namni as jala deemee namni ati quraana bakka barbaade fudhatee bakka barbaade keessaa tokko gatu namni inni akkaan boochisu fi ija imimmaan keessaa yaadu keessaa ta'a ishee haaroo biilu. Ishee kana jala jira. Ya?